waa'ee madda walaabuudhaa ilma baaleetti dhalate ni ilaallatu. Hunda Oromoo ilaallata. Kun kan ilma isa baaleetti dhalate sana qofaa miti kan Oromoo guutummaati. Dantaa keenya madda walaabuudha. Dantaa Oromooti. Bu'aa keenya. Madda keenya burqaa keenya. Ati gaafata akkasin jenne ati gaafata akkasin goone waan ilaallatu hin qabu. Madda keenya burqaa keenya maddi walaabuu. Kanaaf abbaan arge burqaa keenya akka barbaade gochuudhaatiif itti laachuun nurra hin jiraatu. Aarsaa isaaf barbaachisu kamiyyuu gochuutu dirqama jedheen yaadaan ofii kooti. Sababni isaa waa'een madda walaabuu ilma baaleetti dhalate caalaa, ilma tuulamatti dhalate caalaa, ilma wallaggaatti dhalate caalaa, ilma harargeetti dhalate, ilma walloo boorana gujiitti dhalate caalaa ana ilma Oromoo ilaallata jedhee waanan amanuuti. Maddi walaabuu burqaa kooti, madda kooti. Yoo akkasittiidhaatiin ilaalle waa'ee qe'ee keenyaadha, waa'ee araddaa keenya, waa'ee madda keenya jalqabaa, waa'ee burqaa keenya jalqabaa eenyuun caala qooda isaa fudhannaa jecha. Dhaamsa kanan isiniitiif dhaama. Jiruuf jireenya keenya itti hafuufu dhimma madda walaabuu irratti sanbata xiqqaa yeroo beellamaa isaan jedhan sanarratti toorri kun hin fayyada yoo ta'edhaatii fi bakka isin waamanitti argamaa waan dandeessaniitiin gumaachaatiin cina dhaabbadha. Ilmaanni biyya keessa jirtan immoo jala deemaa ilaala. Beekaa sabni hidhamnoo hin qabne duwwaadha, faayidaa hin qabu. Kanaaf uummata keenyatti hamma humna keenyaadhaa waan humna keenyaa gochuun gaarii jedhee naman. Nagaatti ulfaadha, iddoo gaarii jiraadha. An fixadheera, galatan nabinaay. Nagaatti egaa. Thank you. Ulfaadhu ibsaa, fayyaa ta'e. Galatooma eebbisa isinis. Huseen fayyaa ta'a ulfaadha. Amiin, amiin. Walaa qoran rakkoon gandati keessatti dhalatte keessa jiru sun akkamii, aanaati keessatti dhalattee sun akkamii, araddaati keessatti dhalattee sun akkamii, rakkoon godinati keessatti dhalattee sun akkamii. Isa booddee walitti fufidaniitu rakkoon Oromiyaa keessa jiru akkanaa attamittiin immoo furraa jedhama. Yoo kana jenne gidiraa hundumaa irraanfachuu dandeenya. Kan keenan galchuu, kan keetumoo naannan ilaallatu yoo ta'e garuu akkuma kanaan dura taanedha. Sabni kun utubaan jaalalaasaa ganamaa sun inni dur ture sun gidduu dhaloota kanaa yoo hin jiraanne ba'aan keenya ittumaa nutti ulfaachaa deema jiran. Gaariin eenyu biraatiyyuu mudaan qabu. Gaariin mudaan qabu. Waan gaarii namni hojjetu gaabbiin qabu. Dubbiin halanaadhaa hiika garaagaraa qabaatu. Ati garuu hiika gaarii itti laadhu jireenya gaarii sitti fakkaate san dhugaasaa jira. Dur yeroof waan tokko hin qabneyyuu jiraachaa turre. Hamma garuu kan tola lubbuusaa saba kanaaf laatu utuu jiruu yaaddoon keenya dachaa itti caaluun dadhabina keenya. Wanti xiqqoon, wanti muraasni balfa inni namoota gidduutti gad darbatuutiin addunyaan dhugaa keenyaadha. Mooraan nuti keessa jiraannu hololaatiin jeeqamuunsaa fafa. Kanaafuu dhimma baalee, dhimma madda walaabuu ammaa kana akka salphootti hin ilaalna. Burqaa keenya kun ilma baaleetti dhalate hin ilaallatu akka kiyyatti.